dhufee ka gara tokko jiru qofa dhufee araarsuu hin danda'u. Kanaa ta'u lammaffaa mariin kuni mariin biyyoolessaa yeroo lama ta'a. Tokko lolli akka hin dhufne hanqisuudhaaf. Lama eega lolli dhufe booda araara buusuudhaaf. Yeroo sanitti lolli ho'aan jira. Tigraay wajjin lolli godhamaa jira. Oromiyaa keessatti lolli godhamaa jira. Helaa jarana. Marii biyyoolessaa itti dhahina. Mee dura qawween sagaleen qawwee haa dhaabbatu. Nagaa haa buufnu. San booda mariidhaan biyya tana baraarraa karaatti deebifna jenneen. Kaafaa olis kana jedhe paartileen hundi kana jedhan. Didanii ogguma sana akkuma barbaadan cehanii jaaran. Paartileen gaafsan keessa seenanillee amma keessattuu paartileen gama Amaararraa dhufan ka gaafsan isaa wajjin turanillee amma ololoo galu keessa ganii jiru jechuudha. Amma bari Abiyyi matu daawwitii keessa taa'ee ofii mari'ate yoo ka ta'u taate malee mariin biyyoolessaa jiraachuu hin danda'u. Mariin biyyoolessaa tokko biyya tokko keessa biyya tokkotti nagaa buusuudhaaf biyya tokkotti araara uummanni akka walitti fayyuu fiduudhaaf eegalliinsa adeemsisaa barbaachisaadha. Amma warra akkuma hidhaabeen warra komishiinaroota kan hunda yaamee mana kiyyatti nagaafatanii waliin haasofne ammallee hamma torban dabreetti waliin dubbadhaan ture. Mariin biyyoolessaa itti namana biyyaaf gaariidha. Garuu akkaataan itti eegalanii fi akkaataan amma ittiin deeman of sobaa jiranii. Of sobaas biyya jiigsaa jiranii. Mariin biyyoolessaa amma san qofaa miti. Waa baay'ee balleessan. Dhimmi daangaatii fi eenyummaa akka furamuuf komishinii daangaa fi eenyummaa maqaadhaaf ijaaranii waggaa 3 lafarraa rakkisanii odoo akka hin hojjetin diigame. Marii araara biyyoolessaa jedhamu tokko ture komishinii araara biyyoolessaa waggaa ture malee ni meeqatti ba'e odoo bu'aan buusin. Komishiniin kun amma jiru kunillee waan takka qofa godhee deemu deema. Sirna jiru sirna pirezidantii godha. Abiyyiin pirezidantii ta'a. Mootii ta'a. Haguma kana very short sighted. This is not Oromo don't deserve this. Ethiopia don't deserve this kind of leadership. Nuti ummata guddaadha bar. Ummata gadaatu fi hin jenna bar. Biyya keenya sabaaf sablammii biyya keenya jiruuf waan gaarii dabarsuu qabna malee soba ummata dabarsine saalfiif salphina ummata keenya dabarsuu qabnu jechuudha. Nama uumat beta yoo isan uumat keessaniif obaatanii Itoophiyaa guutuuf bahuu dandeettan. Garuu amma fakkeenyaaf kitaaba kan keessatti waan ati uummanni tokko rooroo fi cuqursa jala bahuu fi waliin qabsaa'uu barbaachisaa jette. Garuu amma uummata Oromoo keessatti wal qoodinsi guddaa jira. Uummata keessatti paartiilee siyaasaa keessatti hoggansa keessatti wal qoodinsi akka malee mul'ata. Isan akka uummataatti akka warra Oromoon of duraan laaltutti. Oromoon isantu jijjiir fidaa itti isan laalti mitire isanuu waliin dhageettan walii galuu dadhabdan wal shakkii jira. Akka malee hoggansa Oromoo jidduutti kun maaf uumama? Uummanni Oromoo uummata qoqqoodamaa miti. Gaafa biyya alaa bahu waan akkanaatti ture. Just hoggan abaaboo jidduutti garaagarummaan waan tureef Oromoon tun waliin galtu waliin taatu noo. Naannoo kanatti uummanni akka Oromoo bilchina siyaasaa qabu. Hubannaa siyaasaa qabu hin jiru. Hin callisa malee. Osoo Oromoon kun tokkummaa qabaachuu baate ka'ee warra taankii baankii harkaa qabu paartii sirna cima Afrikaa keessatti tokkoffaa jedhame ka waggaa 50 bubbeen fedhan sochoosu jedhu waggaa 4 keessa firfirsee jilbiifachiisu ture. Warri Oromoon tokkummaan qabu jedhu warra Oromoon beeyne jechuudha. I know my people. Uummanni Oromoo tokkummaa qaba. Namoonni siyaasaa. Har'a garuu uummanni Oromoo dirqama ofii qofa osoo hin ta'in dirqama sirna kana jijjiiree sirreessee karatti deebisee Itoophiyaaf saboota ishillee baraaruudhaan qaba jechuudha. Hoggansa keessas yoo kan taate hoggansa keessa garaagarummaan lama qofa jira Oromoo keessa. Warra sirna abbaa irree jala hiriirree biyya saamnaa jedhee Oromoo fi Itoophiyaa salphisaa jiruu fi warra sirna san diduu jidduudha garaagarummaan jiru. Bulchiinsa ministeera muummee Abiy bulchiinsa abbaa irree jettee ibsite amma akkasii ilaalchi akkasii. Abbaa irree laamshoftu anokrasii. Anokrasii jechuun sirni abbaa irree tokko cimaa yoo ta'e autokrasii kan jennuuni dikteetarri jira gubbarra hamma gadiititti to'annaa cibaa cunqursee uummata kan bulchu ka olaantummaan sirna sanii jiru kan nageenya gamma dhumaatti jiru mormitoonni caccabanii daaromanii the state olaantummaan total monopoly over means of violence kan qabdu sirna abbaa irree autokrasii jechuun jennaan jechuudha. Anokrasii tana sirna abbaa irree yartuun jaan maaliifi qaama lafaa biyyattii san keessaa kan to'annoo sirnichaa jiru baay'ee xiqqaadha. Diinagdeen baay'ee laamshaadha. Humna lakkoofsaan kan mootummaatii
ol ta'etu bosona keessa taa'ee falma. Yeroo har'aatitti mootummaa Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti magaalota muraasaa alatti harka isaan jiran. Oromiyaa keessatti karaa gurguddaan alatti harka isaa keessa hin jiran. This is two sides of the country. Sirna akkasiitiin sirna abbaa irree ta'uu fedhu. Malee ta'uu fedhee guutamuu fi diddee karatti rarra'ee hafeedha jechuudha. Duratti riphee loltoonnis akka isaan yaadan hin taanee fi jettee dubbattee turte. Ammatti immoo lakkoofsi hidhattoota bosona jiranii kan mootummaa yoo hin caaleette. Tarii mootummaa yaaddessuu danda'u akka mootummaan ibsutti ministeera muummee Abiy torbanuma lama dura otuma waggaa kuma tokko yoo nu lolanii immoo hin dandeenye dubbatanii turanii akka ilaalcha keetti lolanii mootummaa to'achuu hin danda'ama Itoophiyaa keessatti. Mormitoonni akka isaan yaadan kana hin jedhu uummanni hin deeggaru riphee loltoota. Uummanni ifateera lola. Uummanni Oromiyaas kan Amaaraas kan Tigraayis lola ifateera. Riphee loltoonni kun uummata keessa jiru. Dhahanna onnee uummataa kana ni beekan. Kanaafin siin akka fedhanitti deemaa hin jiru. San qofa osoo hin ta'in sirni riphee lolaa adeemsi riphee lolaa durii fi insurgensiin amma adda adda. Dur nama muraasatu yuunivarsiitii keessaa ta'uu bakka tokko ka'ee niikulasiidhaan san booda riphee lolaa ijaara. Amma sochii uummataatu gara fincilaatti jijjiirame riphee loltoonni bifa wal ta'iniin decentralized bifa ta'een autonomous ta'anii deemu jechuudha. Kanaaf akka fedhan sanitti deemuudhaaf isaan rakkisa. Haa ta'u immoo riphee loltoonni bakka hundatti waan baay'ataniif sirna mootummaa yeeyyii beekta bineensa yeeyyii jedhamu. Yeeyyiin amma arba mataa isiitti homaan gootu takkitti. Waan baay'attee bakka hundaa nyaattuuf guyyaa lamas yoo itti fixtu lafa waan dhoofti. Sochiin riphee lolaa kun amma Finfinnee uumaan sodaachisu ammaaf. Garuu Finfinneen sammuudha jennu sammuu arbichaa yookiin onnee arbichaa ta'a jennu. Garuu immoo bakka hundaa sochiin godhamu kuni sochii qonnaa, sochii daldalaa, caasaa bulchiinsaa laaffisee laamsheessaa deemaa jira. Diinagdee kuffisaa deemaa jira. Diinagdeen Itoophiyaa almost kuffee lafa jira. Faalaan immoo mootummaan ittuu diinagdeen Itoophiyaa biyyootuma baha Afrikaa kanuma Keeniyaa akka caale GDPdhaanis yoo ilaalle gara doolaara biliyoona 200 akka caale kan ibsaa jiru deddeebiidhaan badhaadhinni akka jiru ibsaa jira mootummaan tarii dubbiin kee faallaa kanaatti. Ana sinamanii abiyyi sinamanii warra keessanii bilbili gaafadhu. Ask your family. Warra keessaniin jireenyi isinii hooyyofte moo kan baadiyyaa jirus kan magaalaa jirus. Diinagdeen Itoophiyaa akka isaan jedhee ta'uu guddataa jiraate. Barsiisan, haakim, qonnaan bulaan, daldalaan jireenyi isaa kan bara waggaa 6 duraarra fooyya'aa deemuu danda'ami. Namanuu baanaan gaafadhu maatii kee. Don't go too far. Hiriyoota wajjin baratti gaafadhu. Haala waliigalaa diinagdee biyyattiiti moo jireenya lammiilee biyyattiiti amma kan amma dubbataa jiru? Yoo bultii qabaatte hin beeku mindaan kee yoo dabale qabsiin jaartiin tee bitattuu wayyaa. Manni barnootaa ijoolleen tee nyaanni ijoolleen tee nyaattu hin fooyyaa. Kopheen isaan diratan hin fooyyaa. Akkasii miti. Mindaan kee galii biyyoolessaati. Galii biyyoolessaati. Maal ta'aa jirti fakkaate? Diinagdee maaltu laaffise? Diinagdeen har'aa miti. Erga mallas du'e irraa kan abii qofa ittiin bileem gochuu hin ta'u. Erga mallas du'e irraa mallas jeneraaloota bakka adda addaa kaa'ee qondaalota kana gaafa mallas du'u qondaalonni jeneraaloonni qabeenya biyyattii saamutti seenan. Sochiin godhaa turres diinagdeen laaffise. Jarri ammaa kun immoo erga dhufe maal ta'e? Tokko lola Tigraay qofatti doolaara biliyoona 28 oli kan kasaarame. Imagine diinagdeen Itoophiyaa guddaan tokko Oromiyaadha lama Amaara. Naannoo sanitti sochii diinagdee godhamaa jiruun sochii lolaa godhamuun diinagdee laamsha'ee jira. Kanaaf bifa lolaatiin daldalli hanqateera, qonni hanqateera. Sababa lolaatiin immoo investimentiin biyya keessaa ta'e biyya alaa qaqal'atee dhaabbateera. Tun balaa lolaati. Maallaqa xiqqoo irraa haftee maal godhaa jiran? Beeta mangistii cululuqaa ittiin ijaaranii. Riizoortii isaan qoftii fi araboonnii fi warri biraa dhufanii wajjin bashannan qofa ittiin ijaaranii. Maallaqa xiqqootti hafteen. Biyya tokko keessa biyya tokko kan guddisu investimentiin mootummaa garam deemuu qaba. Productive sector kan jennuun qonna irratti deebi'uu qaba. Faabirikaa irratti deebi'uu qaba. Yeroo har'aas Itoophiyaan beeta mangistii ijaaruu miti kan isiin malu. Warshaa xaa'oo ijaaruu qabdi turte. Deengadda oduu tokkoon arge. Itoophiyaan warshaa sukkaraa mootummaan warshaa sukkaraa 8 qaba. Tokko qofatu hojjeta. 7 dhaabateera. Maaliin dhaabate beektaa? Malawaawwaca spare parts doolaara dhabane waan ittiin bitan. Maaliif? Doolaarri biyyattii kaan lolli dhabamsiiseera. Kaafe masaraa mootummaa
fi riizoortii bashannanaatiif bahaa jira jechuudha. Kanaaf diinagdeen biyyattii laamsheera. Lolli maal godhaa jira? To'annoo mootummaan qabu harkaa fuudhee diinagdee keessattuu gama baadiyyaatiin jiru. Remember, qabeen Itoophiyaa sochiin Itoophiyaa guddaan qonna. Qonni dhaabateera. Kanaaf maali ayyaana waggaatti irratti I think waajjira Adaanaatti waa sana fakkaata. Shunkurtii Taanzaaniyaa irraa fidan. Imagine! Itoophiyaa maaliif shunkurtiin Itoophiyaa Taanzaaniyaa dhufa beektaa? Naannoo maqii kana naannoo laga Awaash kana ka shunkurtiin maaliin kuduraa fuduraan irraa dhufu. Sababa lolli naannoo san jiruun dhaabateera jechuudha. Kanaaf maal godhaa jira? Lolli kun maal godhaa jira? Biyyattii nyaatee lafaan dhaha. Asad maal ta'e? Waggaa 14 irraa lolli eegale 19 irraa. Riphee loltoota hin laaffise. Garuu riphee loltoonni bakka jiran itti oofan. Diinagdeen biyyattiin laaffate. Waraanni biyyattii ni laamshe. Gaafa warri alaa gargaaru sun biraa deemu waraanni biyyattii keessi isaa horoqee diinagdeen biyyattii horoqee waan tureef torbanta keessatti jijjigee jechuudha. Ka Itoophiyaas carraan kanarraa addan ta'u yoo saffisaan wal dhageenya karatti ka deemnu taate malee. Rakkoon biraa ka biyyattii keessa jirtu amma fakkeenyaaf rakkoo nageenya jirti, dinagdeen jirti. Ammoo inni uummataa tamaan tana dhukkubsamuu ta'uu jiru nan butanii maallaqa gaafachuu. Kunin maal akeekatileen barreessitee turte? Ka butu beektaa lachuu. Amma beektaa biisanitti humni qawwee reefka mootummaa caala kan hin jiru ka officially mootummaan bobbaasu. Qondaalonni mootummaallee beektaa waraana ofii qabanii ka biyyattiin saaman kan daldalaa qabanii ittiin saaman ka barre riphee lolaanii seera didee bosona galeemi qaamni mootummaallee nama saama riphee lolaallee nama saama ummanni rakkoo guddaa sheer godhan immoo maallaqa sirraa fuudhan kan baankiin walii dabarsan qaamni mootummaa keessa jira jechuudha. Amma dheengadda iyyinee ka dhaabsinu fakkeenyaaf kan biraa hafetti waraana si galchine fuudhanii waraana raafuu yoo barbaadde 100,000, 120,000, 130,000 kafalisiin jaan jechuudha. Maaliif sababa sirni wanni amma reefu isin jedhu sun sirni mootummaa the state has become so weak hedduu waan laamshooftee jirtuuf sirni mootummaa ka biraa dhiisii caasaan mootummaatu to'annoo mootummaatii ala bahee saamicha irratti yakka irratti bobba'aa jira jechuudha. Kun immoo ummanni akka abdii kutatu ummanni akka dallansuu hamaa keessa galu isa godhee jira. Kanuma wal qabsiisee kallattiidhaan tamsaasa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu keessumaan keenya Jawar Mohammedidha. Kitaaba haaraa barreessee guyyaa boru eebbisiisa. Garuu dhimmoota siyaasaa naannoo Oromiyaa san Itoophiyaas kan nutti kaasaa jirru himannawwan garaagaraa qeeqa garaagaraa aangawoota mootummaa akkasumas immoo qondaalota paartii biyya bulchuu irratti dhiyeessaatti jira Jawaari. Akkanuma siyaasatti kun waan eegamu yoo deebii kennuu barbaadan yookiin immoo dhimma kanarratti yoo BBCtti dhiyaatanii dubbachuu barbaadan kan keenya banaadha. Namoonni siyaasaa keessumaa kan paartii biyya bulchuu keessa jiranii Jawar daldala keessa jira. Maaliin jiraata galiin kee maali? Hojiin qaba garuu yoon daldalee maal rakkoonsa? Namni siyaasaa hattuu ta'uu qaba jechuudha. Maali yeroo hedduun dhagaa waan akkanaa kana namni siyaasaa yoo hojjete yoo dalagate maal rakkoonsa? Ani dalagachuu hin danda'u moo? Fayyaa shaniin qaba. Beekumsa barnootaan qaba. Yoon hojjetadhe maali? Yoon daldale maali nama rakkoonsa? Inumaatu rakkoon biyya san keessa jiru namni hannaaf siyaasatti seena. Of danda'een hojjetu. Kanaaf an osoon daldalee osoon itti beekee daldalee ittiin gammadaan. Daldalan keessa hin jiru garuu hojii gaarii qaba. Hojii sanan hojjedha. Yoommoo rabbi naa qajeelchee carraan daldalaa dhufte immoo sirriittiin daldalaa kun waan waalamuu qabu miti. Akkuma jette qeeqa irra deebiidhaan dhiyaatudhaa fi gama kaaniin hariiroon dhaaba kaafaa waliin qabdu keessumaa ammatti hoggana ittaanaa paartii Koongireesii Federaalaa Oromooti kan kaafaawati. Hariiroon kee akkam fakkeenyaaf yeroo darbii adoolessa keessa yeroo isaan kola ta'anii bakka Baqqalaa Garbaa filatan fa'aa waan argamteen seeni wantoota gurguruu dhaabadhe aangawoota yookiin immoo qondaalota paartii sanaa irraas gaafa odeeffannee xiqqoo hariiroon keessan akka laaffate waan akeeku odeeffanne sirraa gad dhaga'uu feena akkami hariiroon kee? Hariiroon keenya jabaadha garuu biyya keessa waan hin jirreef walgahii idilee yeroo hunda godhamu hirmaachaa hin jiru sanii alatti garuu waan irraa eegamu godhaan jira hariiroon laaffee kan jedhullee sirrii bitee hariiroo gaarii qabna hariiroon sun immoo gaafa barbaachisaa ta'etti gaafa hojiin hojjetamuu qabutti ni hojjenna. Kana dura an Oromoo farse yookiin immoo dursa Oromoo fetteetti dhalabsitee egasii mormiinis jabaatee mootummaan haaraa isaan gotti dhufe ati amma akkam ilaalchi Oromoo farestidha moo Itoophiyaa farestidha? Gaafasis maali ka dubbii kaase?
Gaafasis namni Oromummaa isaatiin waan dhiibameef Oromoon beekamsuutu kaseen Oromoo waan ta'e qofaaf himi. It's not a DNA question. Oromoon akka Oromootti waan cunqurfameef akka Oromootti qabsaa'e. Kan qabsaa'e garuu Itoophiyaa waan jibbeef saba biraa waan jibbeef miti. Roorroo ofirraa kaasuudhaaf jechuudha. Eenyummaa isaatiin dhiibamuun akka irraa dhaabbatuuf jechuudha. Kanaaf immoo har'a kan jechaa jirru maali? Roorroo kalee ofirraa kaafnee roorroo haalaa jira. Kan ammaa kan immoo kan hammeessu kalee gara tokkoon dhiibamaa turre. Har'a gama lamaan miidhamaa jira Oromoon. Gama tokkoon sirna ofii hangoorra baaseen ajjeefamaa saamamaa salphachaa jira. Gama biraan immoo saba murni kun Oromoo ta'e qofaaf badii inni saba biraa irratti hojjetuuf Oromoon immoo abaaramaa balaaleffatamaa jira jechuudha. Gama lamaan rakkataa miidhaa gama lamaa keessa jirra jechuudha. Kanaaf ilaalchi kiyya maali? Itoophiyaa Oromoofis saba biraafis haqa eegdee wal taasiftee walii tumsiiftee dimokiraatawaa taate jaaruu irratti fuulleffadhee hojjedha jechuudha. Gaaffiin namoonni hedduun amma karaa Feesbuukii nu gaafachaa jiranii jawaroonni san nu gaafatanii waa'ee du'a caaluu irratti nu gaafadhaa jiran gaaffiin du'e sanillee gaafasuma hidhamtanii waan du'e sun irraa waan beektan qabdani. Akkuma beektu kan Hacaaluun ajjeefamee borumtaa isaan hidhame. Amma nu wadhu kitaaba keessa barreessee jira. Odeeffannoon qabu kan ragaa ittiin qabne immoo barreessine. Du'a Hacaaluu ni qoratama. Har'as ta'uu baatu boru ni qoratama. Dhugaan immoo ni baha. Har'atti odeeffannoon ragaa qabatamaan hin jirre baasuun ragaa san dhoysuutti waan nama geessuuf waa baay'ee keessa yeroo adda addaa nan gaafatamaa seenuun barbaadu. Gaafa tokko garuu qaamni walabaa ta'e dhaabbatee waan ta'e tokko tokkoon akka deemu. Wanni ani beeku garuu erga gurbaan ajjeefame irraa kaasee qaamni mootummaa dhugaan akka hin baaneef dhodhoysaa hedduu godha akka ture ifa. Sammuu kitaaba keessa kaa'ee jira. Kaanini sorry ammayyuu ka bal'inaan gaafatamuu jiru waa'ee laptop kan kee kaa'atu obbo Lammaa Magarsaa kenniti. Eegi laptop itti kennite obbo Lammaallee dachuuma as buuteen isaa dhabamtee laptop kan keetii fi waan obbo Lammaan keessa jiru maal qabda? Bil laptop itu narra nafta. You see, we tried bar biyya sanitti wanni xiqqoo tokko yeroo tokko na aarsu maal akka ta'e beektaa? Yeroo san na sodaatu turan. Akkam biyyatti hin galle jaarsota irratti ergan. Dhufuu dura isaan achi dhufuu dura akkam biyyatti hin galle akka nafu. Waan biyya dhufee aangoo irraa fudhatu itti fakkaatu ture. Akkan aangoo irraa isaanillee hin barbaanne. Akkan isaanii tumsuu heetu. Hubachiisuun qaba laaptooppii keessan kenne. I was disarming qabsoo qeerroo fillee symbolically kan hin barbaade qabsoofni as geenye amma jara aangoo irra dhufe kana jeequrra tasgabbii isaan dhabsiisurra mee yeroo kenninee fi hamma dandeenyetti kabnee qaqqabne qaawwa isaanii cuccufne haa deemnu symbolically sodaa naasuu yeroo san abiifaa keessa jiran keessa baasuufin bifa saniitti kenne. Haala lammaa odoo gaafattanii wayya fayyaa akka qabu nagaa akka qabu Awurooppaa akka jiru nan beeka dabree wal quba qabna lammaan nama galaa taate Oromoodhaaf. Hin gaabbu kitaaba keessaa kan hin jiru tokko lammaa deeggaruu hojjetu hin gaabbuan. He is a decent human being. Akka Oromoon barbaade dhumarra godhuu baatus sirna kana wajjin taa'ee Oromoo ajjeesuun sabaaf sablammiidhaan walitti naquun Oromoo qaaneessuu diduudhaan keessa bahuu isaatiif I am proud of supporting him. Wanni hin gaabbu namni baay'ee maaliif hin gaabbu jedhan. Wanni hin gaabbine keessaa tokko gurbaasan. He is a good human being and he is a good Oromo, a good Ethiopian. Gaafa nama akkasitti deeggaru san ani akka namni jedhu lammaan beekuun ture. Dhugaa hariiroo hin qabnu turre. Yeroo takka lama waasofnedha. But I feel I'm a good judge of character. He's a decent human being. And har'as taanaan namoonni baay'een of course maal callisee jedhanii miti. Saba miidhurra akaakayyuun kiyya tokko maal jedha? Waa tolchuu dadhabde waa balleessurraa of qusachuu danda'uun waan gaariidha. Kanaaf an ammas I have a huge respect isaaf. Okay, wal quba qabdu jechuudha. Yes. Tole gaaffii tokko dabalee gasii booda asilitti dabarsa. Amma rakkoo baay'eetu jira Itoophiyaa keessa akkatti kaaftee akka nama siyaasa tokkotti political economic immoo siyaasa diinagdee akkamitti wanna kanaaf furmaata fiduu danda'a.
first thing first. Karaan irra deemamaa jiru qileetti nu galchee akka jiru balaa hamaa keessa biyya galchee akka jiru amanuu gaafata. Dongorri guddaan misoora siyaasaati. Ololli qaama siyaasaati. Siyaasa keessatti wanti hamaan olol ofiitti amanuudha. Hoggansi siyaasaa tokko propagaandaa ofiitti amanuu eegallaani ofis biyyas kasaarsa. Ethiopia is not on the right path. It's on the path to disaster. Abiyyi fi jarri isa bira jiru kan amananii fudhachuu danda'u qaban. Haalli Oromiyaa keessa jiru, haalli Tigraay keessa jiru, haalli Amaaraa keessa jiru harka mootummaatiin ala bahee jira. Kuni maal gaafata? Araara gaafata. Ani ni beekta. Humnoota bosona jiran kanaan nan qeeqama. Tarii kana dhabamsiisuu barbaadanis baay'ee Oromiyaattis Amaarattis. But this is not personal. Garuu bakka bu'ee sitti himuu nan danda'a. Humnoota hidhatanii deeman kana amansiisuun ulfaataa miti nagayaaf. Ijoolleen hedduun isaanii qabsaa'ota mirgaati bar. Marroon fa'aa waggaa 20 abii dura waggaa 20 qabsoo keessa turan. Zammana kaasee fa'aa Eertiraa turan. At a minimum they know what they stand for. Karaa tarsiimoo isaan hordofan irratti waliigaluu dhabna malee ilaalcha isaan qaban irratti waliigaluu dhabna malee at the heart biyyi akka diigamtu fedhiin qaban. Onne I can speak with confidence ijoollee kana nan beeka ijoollee kana. Wal falmaa turre wal beeyna wal loluu dandeenya. Ultimately garuu haala amma biyyi keessa jirtuun nagaa ala falli biraa hin jiru jedhanii tamanu. I challenge Abifa and I will bring ijoollee kana amansiisuudhaaf itti gaafatamummaa nan fudhadha. Nagaaf akka ta'aniif. Oromiyaa qofa osoo hin ta'in ka Amaaraas dabalatee. Ni amanu jedhee amanan biyyi akka diigamtu barbaadan. Warri mootummaa beeti harka isaanii diigan. Maali maraatuun akkana? Maali maraatuun na'an bara amma? Okay, gaafa duraan gootti dhufanii muuxannoon hin jiru. Wanta tokko itti fakkaatuu danda'a. Dargaggummaan jiraachuu danda'a. Amma hoo maali? Amma maali? After 6 years of disaster namni xiqqoo mallee dhaabbatee loluu danda'uudha qaba. Kanaaf falli jiru maali? Garaagarummaa siyaasaa jiran daandii siyaasaa irratti waliin mari'atanii furuudha malee the clock is ticking. The clock is ticking. Abiyyiifis biyyaafis the clock is ticking. Anaan waan irraa guufi miti. Ijoollummaa irraa kaasee siyaasa sana nyaachaa isumaan abjoochaa waan hin jiraadheef na fakkaata wantoonni tokko tokko fagoon nan mul'atan. And I can see clearly amma haalli amma deemaa jiru kun. Waniin amma iyyuuf waniin amma falmuuf immoo Itoophiyaa qofaaf miti. Salphachuuf deeman. Salphina already keessa jiran salphina hamaa keessa seenuudhaaf deeman. Salphinni kun immoo anaafis naaf dabara. Akka nama Oromoo tokkotti akka lammii Itoophiyaa tokkotti jechuudha. Kanaaf karatti deemuu gaafata. Galatooma hordoftoota kennaa warreen hordofuu jirtan gaafii keessan arguu jirra. Gaafileen hedduun ka dhiyaatu kitaaba barreessuuf maltu si kakkaasee ka jedhu kan irra haasofne turre website keenya ka BBC Afaan Oromoo irra dubbisuu dandeettanii. Kan inni kitaaba kan kee eebbisiisuu fi biyyoota garaagaraatti imaluu fi kan Nairobii bor eebbifamaa asiin booda Awurooppaa deemta. Garuu kitaaba eebbisuu fi kaaniin qabsoo fuuldura yookiin qabsoo itaanuu irra haasa'uu fi jette. Maal jechuudha? Bar dabre biroo tokko barreesseen ture. Kaaga amma gad dubbanu kana barbaree hin qabne wayi. Boqonnaalee qabsoo dabarsinee fi kan itti aanu. Callifnee ilaaluu hin dandeenyu. We owe it to our people. We owe it to the Ethiopian people. Oromoon hoggansi Oromoo anarraa dabalatee callifnee ilaaluu hin qabnu jechuudha callifnee ilaaluu hin dandeenyu. Dur irraa kaasee ergan biyya alaa dhaqee irraa kaasee aadaa tokkoon qaba. Yeroo yaadni tokko dhufu taa'uun oolu uummata wajjin marii banaa godha. Yaada kiyyaan dhiyeessaa gaafiin hin dhufaa chaalenjiin hin dhufaa yaada san keessaa gabbifnee hojiitti seenaa jechuudha. Clearly haalli amma Oromiyaan fi Itoophiyaan itti deemtu haalli jarri kun maqaa keenyan biyya ittiin deeman it is not sustainable, it is not beneficial, it is disaster. Qabxii kana uummata wajji mari'achuun barbaada. Uummata wajji haasa'uun barbaada. Uummanni yaada kiyya challenge akka godhaniin barbaada. Anis challenge gochuun barbaada jechuudha. Kanaaf kitaabni akkuma carraa kana waliin dhufe malee amma marii sana irratti
gaazexeessota akka keessanii bakka adda addaa jiran wajjinis haa ta'u uummata bal'aa biyyoota alaa keessa jiru wajjin mari'achuun barbaada jechuudha. Waan hin gaabbineef hedduu barreessite kitaaba kan keessatti ka uummati beekulleen hedduutu jira kaati hin gaabbineef. Ammoo xiqqoollee hin gaabbitu wanni ati irraa gaabbitu tokkollee hin jiru. Maaliin gabba Oromoo ta'ee dhalachuu kiyyatti immoo uummata kana qaanii keessaa baasuu kiyyatti ni qaabbamoo gargaafaan qabsoo seenu murbaa kanaan eeggadda ijoolleen jedheen kan manni areeda qabu. Ani qancaraadha beeyta. Ijoollummaa keenyarraa kaasee maal akka ture beeyta sababa rakkoo abaa'oo keessa uumamaa tureen Oromoon miliyoona 50 taate warra miliyoona 5 keessaa dhufeen akka feetetti dhiitamti waggaa 50 deemanii homaan fidan Oromoon mana barcaa dhayitu kanuma mana taaziyaa dhayitu kanuma mana farsoo dhayitu kanuma Oromoon hamilee wal cabsa Oromis hamilee wal cabsa ture. We changed that. Arriyoo xiqqaate Oromoon waa gochuu hin danda'u namni jedhu kamaraati malee hin jiru. Kamaraati illee hin jedhu. We proved. Ummata kiyya amanee because I know my people. Ummata kiyya amanee callifnee lafuma kaanii dirriin jenne akka jarri kaleessa jedhanitti kitaaba keessatti nagarta. We spend years after years hin qoranne qabsoo kamtu haala qabatamaa biyya keenyaatiif ummata keenyaatiif baasa jennee beekumsa keenya san teknoolojii ammayyaa wajjin haala uummanni keenya keessa jiruuf haala addunyaa wal qabsiifnet osoo tuffatamnu the biggest contribution an Oromoodhaa godhe cabaa hamileedhaa keessa baasudha. Repairing the collective collapse of self-esteem. Har'a immoo tokko kan aarsu kaleessa Oromoon qabsaa'uu hin danda'u jedheet saba keenya hamilee cabsuudhaaf irratti hojjaa turan. Har'a immoo Oromoon biyya bulchuu hin danda'u yeroo kitaaba keessatti yoo ilaaltanii turtan aangoon nuun malaa jedhee 2015 maal barbaaddan isaan maal barbaadan Finfinnee pirezidantii Oromiyaa si goona waan akka no aangoon nuun malaa jedhee jaba baasee jennaani Oromoon biyya bulchuudhaan qophoofneedhaan isin garsiifnan jedheen. Biyya bulchuu hin danda'u jedhan. Oromoon biyya dhiisii ol bulchuu hin danda'u jedhan back in the day. These guys proved that. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u kan jedhu san dhiphinaan wallaalummaan of tuulammaadhaan ijoolleen tuni qaanii san Oromoo irratti fidan. Har'a Oromoon bakka jiruun hoggaa isaa miidiyaa irra bayan qeensa ofii keessatti dadhabamuu barbaada. Oromoon bee uummata oral society uummata dubbannee dhagaa amansiisuu dandeenyu barra. Uummata hojjannee ofii miti addunyaa kanaadhaaf hayyoonni Oromoo bakka meeqatti addunyaa hoogganaa jiran. Har'a Oromiyaa diiganii dachee dhiigaa godhanii uummatoota Itoophiyaa abdii guddaa nurra ture yaadattaa 2018. Kanaafi again I want to try one more time. Uummanni keenya hamileen isaa akka hin cabne. Uummanni hamileen isaa cabe bara baraan salphata. Hamilee uummata keenya eeguudha. Kanaaf dongoroon hojjedhe jira yaa baay'eedha. Bagan dongoroo hojjedhe immoo. I was young. I was energetic. Kottee baay'eedhaan jedhe. Baay'een seene. But I delivered. Anaaf warri wajjin hojjenne waan uummata keenya waadaa galle deliver godhaa geenye jechuudha. Kanaaf maaliif hin gaabbu jette? Akka hin gaabbuu barbaadan ana qofaan beeke I'm speaking on behalf of Oromos. Akka gaabbinu barbaadan. Hin gaabbinu wanni gaabbinuuf hin jiru. Itti yaadne hojjenna hojii dongora keenya irraa hin baranne hin sirreessina itti deemna. Ammas yoo taate ammoo warri hedduun sirna kanaan gotti hiduu keessaniif hin gaabbisanii hin gaabbinu. Hin gaabbinu. Jallaa ormaa kaafnetti jallaan keenya dhufe. Jallaa kana kone hin diriirsinaa yoo karaarraa kaafna simple. Diriirsuun danda'ama. Ni Allah dinnaan munni hogga jallate ibidda keessa. Hin beekan kazara akka tolchan hin jiraami. Ibidda keessa. Yookiin jallata yookiin caba. Jallatee garuu itti fufuu hin danda'u jechuudha. Dubbii karaa akka nu badheetti amma adeemsa kana dura deemaa turte deebistee yaaluudha barbaadda akkasii akka duula qeerroo kakaasanii qabsoo karaa nagaa gaggeessuu wayii. Wanni akkasii hin jiru. You have to be adaptive. Warri hojjettu keessatti. Amma I just want conversation. Haasaan barbaada amman. Haasaan barbaada. Bakka san hin geenye. Karaan qabsoo baay'ee jira.
karaa irra hin deddeebinu. Karaan tooftaan haaraa baay'ee jira. Modern era. Gaafan biyya alaa dhaqu generation faaltookii turre. Generation Facebook jedhamu generation Twitteriiti. Maali TikTokiiti. As technology changes, society keessa waggaa jijjiiramu, strategy keessa waliin jijjiirama. Ani amma achi illee jiru. Amma waa'ee qabsootu haasa'an jiru, waa'ee sirna kana goonaa miti. We need to have a conversation akka Oromoo salphannee jirra. We have let down the Ethiopian people. Ummata Oromoo qofa osoo hin ta'in ummata Itoophiyaa, ummata gaanfa Afrikaa, we have let them down. Liability taaneera. Ummata guddaadha nu. Baay'inaanis teessuma lafaatinis Somaaleen nurraa abdii qaba. Dhayin lola isaan wajjin seenna. Har'a mootummaan abbii Oromoon ni lola, Amaaraan ni lola, Tigreen ni lola, Eertiraan ni lola, Somaaleen ni lola. No. Oromoon ummata kana hunda wal taasisee wal dhaga'ee naannoo gaanfa Afrikaa kana seenaa jeequmsaa, seenaa lolaa keessaa baasee tasgabbeessee hiyyummaa bara baraan ummanni naannoo kanaa hundi ittiin beekamu keessaa baasee jaaruuf kan danda'u Oromoodha. Maaliif risoorsii qabna, dhugaa qabna, lafa bal'aa qabna, aadaa qabna, gadaa qabna. Kanaaf wanni nu barbaadnu what I want this conversation amma. Kan boodatti dhufna. Ammatti wanni hin barbaadu warra mootummaatis qeeqdhaan dhiyeessu come on. Kana caalaa callifnee kufaatii kana caalaa salphina kana caalaa keessa seenuu hin qabnu. I am calling for conversation. Mootummaa wajjinis warri mootummaa ola jirus haasa'uu qabna amma. Gadi baanee dhugaa walitti himnee haasa'uu qabnadha. Ayyee tamsaasa kallattii BBC Afaan Oromoo gama Facebookiidhaan hordofaa jirtu dhaggeeffattoota keenya keessumaan keenya Jawar Mohammed kitaaba haaraa hin gaabbu jedhee guyyaa boruu eebbisiisa guyyaa kamisaa jechuudha Keeniyaa Naayiroobii keessatti isa booda immoo gara biyyoota Awurooppaas ni mala dhimmoota hedduu kaafne dhimma siyaasaa Itoophiyaa keessa qeeqawwan jajjabaa himannaawwan jajjabaa mootummaa akkasumas immoo paartii biyya bulchuu irratti dhiyeesseera isarratti jarri mootummaa deebii kennuu yoo qophii ta'an balballi keenya banaadha gara xumuraa tarii dhimma gaanfa Afrikaa kana kaasteetta amma Itoophiyaan keessumaa bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmed waa'ee ulaa galaanaa Somaaliland wajjin walii galee waggaa tokko muddama hamaatu ture inumaa lolatti seenuu danda'u Somaaliyaa fi Itoophiyaan jedhamee sodaatamaa ture dhiyoo kana immoo Turkiitti ijaarsummaa Turkiin waliigaltee irra gahameera gaanfa Afrikaatti dhagahamtummaan kun dhiibbaan Itoophiyaa laafaa jira akkas dubbata kanama siyaasaatti karaa ittiin ulaa galaanaa argatanoo maal ta'uu qaba? Hariiroon gahee Itoophiyaan gaanfa Afrikaa qabdu laafaa osoo hin ta'in hin jiru du'eera. Diplomasi Ethiopia du'eera. There is no diplomacy. Ethiopian anchor state turte. Ethiopia used to be an exporter of security. Zamana Mallasis, Sandro Sote, Kesatu Zamana Mallas, it is Zamana Haile Arra garuu Ethiopia is seen as an exporter of insecurity, source of instability tilalamte. Sirni amma jiru kun biyyoota ollaa kana hunda wajjin sadarkaa walaa caalu malee walola keessa jira. Laaffachuun biyya tokko anchor state exporter of security ka godhu dura keessa isaatti tasgabbii qabaate. Ollaa wajjin immoo wal hubannaa irraa ka jaa'u taate anchor state jedhamee ilaalama. Amma garuu keessatti wal nyaata, keessatti biyya diigaa lola keessa jira, ollaadhaan immoo lolaa jira. Waa'ee ulaa galaanaa, Itoophiyaan ulaa galaanaa ni barbaachisaa? Yes. Itoophiyaan ulaa galaanaa kan daldalaa qofa osoo hin ta'in neevii illee qabaachuu qabna. Maaliif? Qabaachuun keenya garuu Itoophiyaa qofaaf miti. Itoophiyaan dinagdee guddaas kan qabdu, waraana guddaas kan qabdu, uummata guddaas kan qabdu naannoo kanatti Itoophiyaadha. Naannoo kanatti humnoonni bakka fagoorraa dhufan ulaa galaanaa Reedsii fi Indian Ocean kanarratti sochii guddaa godhaa jiran. Biyyoonni naannoo kana dantaa bishaan irraa qaban eegsifachuudhaaf humna kophaa isaaniitiin deemuu danda'an tumsa Itoophiyaa isaan barbaachisa. Itoophiyaan kana wanni humnaan godhuudhaaf deemtuuf hin jiru. Dantaan keenyaaf dantaan Somaaliyaa, dantaan keenyaaf dantaan Eertiriyaa kan wal falleessu miti. Eertiraan akka biyya tokkotti biyya walabaa siyaasa walabaa taatu malee diinagdeen isii Itoophiyaa irraa walaba ta'uu hin danda'u. Economically dependentiidhaan wajjin. Garuu humnaanis irraa fuudha. Sindaan macaqaa fayyatteen yaraan fedhellee taatu hamma fedhetti onnetu dhiitata. Dippiloomaasiidha gaafata. Uummanni Somaalee keessattuu
waggoota jahan dabretti an bakka hundatti even yeroo wal mormaa turre Abiy wajjin bakka hundatti Abiy wanta gondifeen godhan ture imaammata Somaaliyaa irratti gaggeessuun yeroo dheeraadhaaf mootummoonni dhufaa dabran dhimma Somaalee keessa seenanii jeequudhaan Somaaliyaas laaffisanii Itoophiyaafis madda rakkoo ta'aa turan. Abiy waggoota shanan aangoorra ture kana gochuu dhabuun isaa galateeffatamuu qaba ture. Bara dabre all of a sudden waan rakkoo guddaa nuufi Somaaliyaa jidduu osoo hin ta'in sadarkaa addaatti godhamu keessa seenan. Qophii malee, tarsiimoo malee, tumsa odoo hin jaarratiin itti deemame. Bifa adda addaatiin balaaleffannaa dippiloomaasii bahaa dhihaa. Chaayinaa fi Ameerikaan dura wal ta'e. Diplomatic isolation keessa nu seensisee jechuudha. Dhiibbaan sun amma Abiy harka kennatee akka mallatteessu isa godhe. Credibility is the currency of foreign diplomacy jaa Tony Blair. Credibility it mootummaa Itoophiyaa sirna mootummaa Itoophiyaa baay'ee gadi bu'ee jechuudha. Kanaaf ulaa galaanuu barbaachisaa warri didees hin jiru bar biyyoonni ollaa jiran kun nu barbaadan ta'e ni daas because ikonomii guddaa jira potentiaalii guddaa jira ummata guddaa jira sochiin daldala naannoo kanaa immoo laaffataadha nurratti wal loluu qaban turan Jibuutiinis Eertiraanis hundumtu garuu immoo gaafa ati qoma dhawattee nam fudhadha jettee humnaan deemte kafa hunduu dura dhaabate jechuudha. Kanaaf waan irraa baratamuu qabudha. Dongora guddaatu hojjetame. Rakkoon waggaa jahan kan agarre tokko maali? Yaanni gaggaariin waggaa dhufe akkaataan itti hojii hiikuudhaaf deemamu kan xiinxala bilchaataa fi beekumsa qabu ta'uu dhiisetti jarjarumaa fi hawwiidhaan. Ulaa galaan wadaba arganne jedhanii itti uummatatti wanni godhuun uummatuma harka dhoofsisuudhaaf jecha wanni godhamu kuni Itoophiyaas miidhaa jira. Hoggansa maqaa hoggansa biyya saniitis baay'ee miidhaa jira. Galatoomee sagantaan keenya gara xumuraa deemuu jira. Saatiin sii kennaa yaada gabaabaa dabarfachuu dandeettu kaameraan kee kan uummataan haasawuu barbaadde daqiiqa gabaabaa keessatti. Tara uummatatti haasaa ture meemmoo. Gammallee uummata. Directly yaada uumaa yoo qabaatu. Rakkoon hin jiru uummata kiyya galmatti fuula isaa keessa ilaalaa ittiin haasa'aa warri BBC hedduu ulfaadha. Akkuma reefu jee an yaadan dura kaayaa jira yeroo barbaadetti qaamni barbaade dibeet barbaannan I'm fully charged and ready. Great. Galatoomatillee yeroo kan kee fudhattee nu waliin haasa'uu keetii fi baay'ee galatooma. Galatooma isaaniis hordoftoota BBC Afaan Oromoo kuniin sagantaa keenyaa ka stuudiyoo keenya BBC stuudiyoo Naayiroobii irraa isin dhaqqabu maqaan kee Asli Galgalooti. Aga yeroo biraatti baay'ee galatooma keessumaa keenyarraa Haji Jawar Mohammed ture. Haji Jawar xiinxalaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti baay'ee beekamoo fi haala siyaasaa Oromiyaan am keessa jirtuu fi Itoophiyaan keessa jirtuu fi gara fuulduraatti maal hojjechuu akka yaadannuuf ibsee ture.